clear, simple terms. Look, if you believe this and you believe this, then you must believe that. And I realized that, no, I didn't believe that. But you know what? I wasn't going to admit that to him. I wasn't going to admit. I said, Boda gurba gafi na gafatin. Oh, kung gafi gari. Amma gara kuta riba demu kamna nageti yentim bradem. Malaka te beitu. Wan san rambachum barbadi. Gara kuta khiya ul beitin tambotu ta shay duga buna duga wa barrisa wa khan wa dalaga fi rambachisu gadi. Wa namni sunnanje yadachum fene. Gar wani dubbate boqonna na dogu. Dugumatti dubbini sa dibba gudda qaba. Akkuman jalqabarratti isnifime amantiin khiya wan yero heddu fi addonatti te khaysa tokko ture. Garu gafin isa sun jireenya khiya khaysatti qabxi jijjirama gudda farasaati. Yoo hordofa amantii wayii taatanii dhugaa barbaadaa jiraattan namni tokkolleen karaa islaamummaa laaluun jiraatu. Anis gara islaamummaa sin millanne garuu waan hunda laaleetiin jira. I looked at everything. So I reached this stage when I was basically at this stage a hippie. Ani yeroo kanatti sadarkaa wantoota biroo kanneen waan ani itti amanu ala jiran jibbuurra gaheetiin ture. Waliigallee umriin kiyyaas 19 waan yaada kiyyaaf haallees hunda nin jibbu. Kanaafuu sadarkaa kanarratti amantii mataa kiyyaatiin uume. Amantiiwwan qoradhe hunda keessaa wantoota gaggaarii walitti qabeetiin amantii haaree uummadhe. Kanatti aansuun filosoofii amantii kiyyaatiin dagaagsuu jalqabe. Garuu osoo hedduus hin turin wanti inni an dalagaa jiru kun waan jireenya kiyya keessatti dalagaa ture keessaa irra hamaa fi irra fokkotaa ta'uu isaatiin hubadhe. Waliigallee wanti inni an keessa dabre hundi waan fokkotaa ture. Kana booda khalaas narraafu jeetiin firraadhis. Amantiin narraafu nama amantii ta'uu narraafu wantoota kanneen hunda hin fedhu. Tarii jireenya jechuun waan hiika qabu miti. Jireenya keessatti dureessa ta'uu caalaa wanti gaariin hin jiru. Tarii rakkoon kun hundi waan inni an maallaqa hin qabneef na mudataa jiraachuun ooluu nuuf hin jedhe. Jireenya kiyya keessatti gammachuu argachuudhaaf maallaqni haalaan na barbaachisaadha jeetii yaaduu jalqabe. Maallaqni maaliif akka na barbaachisunitti ni mufadha. Wantoonni haalaan na barbaachisan jee yaadaa ture dooniin ittiin bashannanuu fi jeetti dhuunfaa qabaachuudha. Wantoota sadarkaa gara sadarkaa itti aanu ce'uuf na barbaachisan keessaa tokko jeetii yaaduu jalqabe. Kanaafuu jireenya kiyya kaachiin dura akkam akka ture tilmaamuu ni dandeessu. Amma gaa taa'ee waa'ee maallaqaa yaaduun jalqabe. Waliigallee amma gara maallaqaa deebinu. Karaan humna xiqqaa qofa fayyadamuun maallaqa hedduu ittiin argachuu danda'u yaaduu jalqabe. Sababaan ammoo eenyutu dalagaa humnaa ol dalaguu barbaada. Eenyutu yeroo dheeraa dalagaa irratti dabarsuu fedha. Wanti si barbaachisu maallaqa. Maallaqa saniinis bashannanuu barbaadda. Dalagaa xiqqoo fi maallaqa guddaatu nu barbaachisa. Yeroo taphaa fi bohaartii guddaa barbaanna. Kanaafuu karaa waan kana ittiin milkeessuu danda'u irratti qorannoo jalqabe. Waa'ee namoota addunyaa irratti maallaqa harkatanii halaaluun jee. Maallaqa akkamitti akka harkatan qorachuu fi waa'ee isaanii yaaduun jalqabe. Okay, and let's think about how they got their money. So I started thinking. About Britain. Okay, lots of money there. Waa'ee Ingilizii yaaduudhaan jalqabe. Maallaqni hedduun biyya sanni jira. Rakkoon hin jiru. Garuu dalagaa hedduu keessa dabran. Warraaqsa indastiriitu ture. Kun hin ta'u. Warshaaleen shayxaanaa gamooleen hedduun kunniin hundi warraaqsa indistirii saniin dhufan. Kanaafuu waa'ee Ingilizii ofirraa hin dhiise. Ameerikaa. Abjuu Ameerikaa wanta jaamutu jira. Abjuun Ameerikaa maali? Abjuun isaanii rakkoo wayii keessa jirtaa rakkoo san keessaa ba'uuf carraaqxa. Wal dorgommiitu jira. Wal dorgommii san injifattee of maqeetiin miiliyoonara taata. Kunis dalagaa akkaan hedduu barbaada. Jaapaanoo warri Jaapaanis maallaqa hedduu qabu. Garuu wanti isaan ittiin harkatan hundi dalagaadha. Hundi isaaniitu ni dalagan. Guyyaan isaanii hundi dalagaadhaan dabra. Kanatti aansee warri Saudi Arabiyaa ogaafii jehutu sammuu kiyyanna dhufe. Isaan gaaluma isaanii irra taa'u jiran. Going Allahu Akbar. Gara Allahu Akbar deemu. Gara masjiida deemu. Garuu maallaqa kana hunda harkatan. Haniin barbaaduutu kanaami. Kun gaarii fakkaatamee kana halaaluun jedhe. Dalagaan hin jiru garuu maallaqa guddaatu jira. Wanti wayii achi jiraachuun oolu. Kanaafuu waan kana haa yaaduun ifin jedhe. Amantiin isaanii kitaabni isaanii maali? Quraana. Sirriidha. Mee quraana isaanii kana halaalu. Wanti addaa gaariin wayii jiraachuun ooluun jedhe. Wanti na kakaasee gara mana kitaabaa deemee hiikkaa quraanaa akkaan fudhadhu na taasise kana. Waan ta'e beektu wanti inni nan barbaadu karaa salphaa deemudha. Bololo guddaaniin gara quraanaa deeme. Waan inni jahu beekuun barbaade. Qalbii tiyyabaneetiin itti dhufe. Dhugaa barbaachaaf miti. Waanuma kitaabni kun jahu beekuuf bololo guddaan qaba. Wanti wayii achi keessa jiraachuu qaba. Osoo san ta'uu baate quraanaan dubbisuun ture. Waliigallee achi booda quraana dubbisuun jalqabe. An dubbisuu irratti saffisa jabaan qaba. Waan na mudate haalaan yaadadha. Baabura keessaan ture. Bakkaan jirurraa laga teensi jaamu qaxxaamuruun gara buufata baabura Viktooriyaa imalaa ture. Haalaan yaadadha. Baabura keessa foddaa jala taa'eetiin hiikkaa quraanaa kana dubbisaa ture. Foddaarraan gara alaa laalee deebi'ee kitaaba laalee haalaan yaadadha waan yeroo san of hin jedhe. Yoo kitaabotaan an dubbiseerra kitaabni Rabbii jiraate inni kanaaniif hin jedhe.
yeroon nan quraanni kitaaba rabbii ta'uu hubadhee aman yeroo sani yeroo hunda wayitaan waa dubbisuu qofa osoo hin taane waan san dalagaarra oolchuun barbaada kun amala kiyya yeroo hundaati dubbisuu yoo barbaadde irra deddeebitee dubbisuu ni dandeessa burtukaana jaallaluu ni dandeessa bifti isaanii bareeda fooliin isaati saalaan gaariidha funfachuu ni dandeessa garuu dhandhamuu qabda waliigallee dhugaan jirtu tana achi booda yeroo hedduu irra deddeebiin mana kiyya keessatti salaatuuf carraaqeetiin jira garuu akka itti salaatan hin beeku nama alkuuk jaamu arguu kiyyanii yaadadha wayitaan masri jirus isaa salaatu arguu kiyyanii yaadadha waan ni dalagu yaadachuudhaaf yaalii godheera wanti inni dalagaa ture na hawwatu isaanii yaadadha namni muslimaa kaniin masritti arge kun akkaataan inni itti salaatu kan kaatolikiin walnatti fakkaannaan wayita san na hawwatee ilaaluu ture anis mana kiyyatti waan namichi sun godhe san akkeessuuf hedduu carraaqeetiin jira haalli kun yeroo murtaa'aaf akkanumatti itti fufe amma seenaa takkaan isin hima seenaa kana guutuu keessa seenuu hin danda'u seenaa dheeraadha garuu gabaabinaan guyyaa tokko mana kitaabaa keessatti ni farke manni kitaabaa kun kan masjidaati waliigalee mana kitaabaa kana keessa kitaabban hedduu kan waa'ee akkaataa salaata nabi Muhammad ibsan hedduutu jiru isaan kanneen laalaa waaw haalaan gaariidhaan ifin jedhe namni tokko na dhufe ifa manaaf godhi ati muslimaa naan jedhe anis an muslima moo jeetiin ifumaa yaaduu jalqabe maal jechuu isaatiin jedhe kana booda na dhagaye wayin sitti hima an rabbi tokkicha ta'uu isaa ni namana innis Allah Muhammad ammoo ergamaa isaatiin jeen innis ati muslima jechuudha naan jedhe anis hoo galatoomin jeen It's like, yeah, oh, good. He said, look, we're just about to pray. Do you wanna come? Gaariidha amma salaatuuf deemnaan wajjin salaatu barbaaddaa nan jedhe guyyaan sun jum'aa ta'uu qaba sababni isaa yeroo guyyaatti masjida guutuun agarre achi dura waa'ee jum'aan beeku seeneetiin salaate namu ol ja'a gad bu'a maaltu mudataa jira haga ammaa wayita mana kiyyatti salaatu sirrii dalagaan turree jechuudhaan fin jedhe wanti nan yaadadhu eega salaata geessineen booda namni hundi dhufee na marsuusaati namu waa'ee islaamummaa guutuu daqiiqaa 5 keessatti na barsiisuu fedha garuu wanti yeroo sannatti dhagaame keessa kiyya haala ajaa'ibaatiin dhiqame akka duumessi samiirraa deemuutti wanti wayiin irraa deeme waan ajaa'ibaatu na mudate tokko sadaffaa fi keessa seenuudhaaf yeroo hin qabnu garuu gabaabinaan waa isinitti himuun fedha yeroo sanirraa kaasee guututti islaamummaa keessa seenee muslima dhugaan ajaja hunda dalagaarra oolchu ta'uudhaaf waggaa 2 natti fudhate wantoota jireenya kiyya kan dabre keessatti dalagaa ture ofirraa dhiisuun haalaan natti ulfaatee ture rabbi jireenya kiyya keessatti waan guddaa na barsiisee jira barachuu kiyya saniif hin gaabbu ammaaf duuba deebi'ee wayitan laalu wantoota sanniin irraa barumsa hedduu argadheetiin jira yeroon sunniin jireenya kiyya keessa waggoota 2 haalaan fokkotaa turan maaliif sababni isaa dhugaa hubadheetiin jira garuu hordofaan turre kun haala fokkotaa ilmi namaa keessa jiraatu yoo doofaa taate doofummaan badhaasa jaama doofummaan kophaa isaa badhaasa miti garuu wanti akkas jaameef yoo wallaalaan dilii dalayde wallaalummaa keessaniif qulqulluu taata garuu waan tokko osoo beeytuu yoo itti dalaguu dhabde ofuma wajjinuu jiraachuu hin dandeessu kuwaan haalaan sodaachisaadha haala fokkotaadha kuwaa waggaa 2 na mudate garuu alhamdulillah gara islaamummaa deebi'eetiin jira ani yeroo hunda muslimaan ture hin jiru namoota islaamummaa hin beekneen ani muslima jechaatiin ture kana booda paartii takkaa'uu qophii adda addaa irratti farshoo fi wayinii dhugaa ture yeroo tokko paartii keessatti namoota jidduu taa'eetiin waa'ee islaamummaa isaanitti himaa ture isaanilleen kuwaan gaariidha dabalinuu himinaan jaan an garuu hin danda'uun jaan sababni isaa humnaa ol waan hin dhugeef dabalinuu himinaan jaan an ammoo jeetiin lafa dhawa sun haalaan an keessa dabre garuu alhamdulillah rabbi waan san keessaa na baasee jira alhamdulillah rabbi na qaceelchee gamana deebi'eetiin jira obboleeyyan wanti guddaan na jijjiire isa kana waan salphaa wayti waan haalaan salphaa guyyatti yeroo 5 salaatuun jalqabe hogguu gari namoonni tokko Abdurrahiim akkamitti naan jaan baytu salaata keessan yoo seeraan salaatan salaata 5 guyyaa yoo salaatan ni jijjiiramtan anis waan kana rabbiifiin waadaa seene guyyatti yeroo 5 salaata waan biraa dalaguu danda'uu xiyyan beeku garuu salaata 5 salaataa jeetiin waadaa seene salaata kana haalaan ciniinnadheetiin jalqabe waadaa seene kan haalaan ni fitti fudhadhe alhamdulillah salaanni yoo seeraan salaatame waan jireenya keessan kophaa isaa qaceelchuu danda'u gaafii biraa na gaafachuu akka dandeessan nin beeka gaafii lama akka na gaafattan nin beeka osoo isin nan gaafatin anu isiniif hin deebisa gamoo guddaa keessa jirra yaada yookaan ammoo gamoo guddaa keessatti of argitanaa jennu gamoon kun waan nama gufachiisu hedduu qaba minjaala barcumaa ifaa lafarratti kufee kutaa kana dukkana hamaa osoo goone jechuunis hammeenya dukkanaarraa kan ka'e waan takkallee arkuu akka hin dandeenye osoo goone jechuudha waliigalee achitti isin dhiifna akka bakka ittiin baatan wallaaltaniif ammoo kutaa keessa olii gadi sunoofna mana san keessa karaa ittiin baatan akkamitti akka harkachuu dandeessan yaada an kutaa san keessa karaan ittiin bahuun barbaadaa jira yaada an kutaa san keessatti lafa dhahuu wayitti bu'uu waa dhiituun danda'a kutaa dukkanaa keessaan jira
kun fakkeenya kufriiti kun waan wayita islaamummaan ala jirtan isin mudatu bakka dukkanaa akkanaa turtan jechuudha eessa akka deemtan waan beektan hin qabdan eessa akka dhuftanis hin beektan jireenyi gufuulee hedduun guutamtee jirti waan garagaraa isinitti darbaa jirti akkamitti wantoota sannii waliin jiraachuu akka qabdan waan beektan hin qabdan islaamummaan ammoo akka waan ati ulaa san banattee alatti baatee ifa keessa dhaabbachaa jirtuuti waan hunda oggosuma arguu dandeessa waan hunda oggosuma hubachuu dandeessa wanti hundi oggosuma ifa siif ta'a islaamummaa keessa seenuun kana fakkaata yookaan ammoo islaamummaa fi kufriin akka jireenyaa fi du'aatti garaagarummaa qabu jechuu ni dandeenya jiraachuu fi du'uu jechuudha sababni isaa inni kun islaamummaadha ifaa nagayaa fi tasgabbii gara qalbii keetii fida waan akkaan bareedaadha waliigallee jireenya kiyya kan amma duraa waliin wal bira qabee isinii ibsu haalli dur turee fi kan ammaa kana fakkaata gaafii lammadaa ammoo maatiin kee maal jedhan kan jiru ta'a wantiin isiniin jechuu barbaadu alhamdulillah ani fi maatiin kiyya walitti dhufeenya gaarii qabna amma egaan islaamay booda walitti dhufeenya duraanii san daran walitti dhiyaannee jira yoo ati haalaan itti dhiyaattee dhugaa ibsiteef rabbiin ifa banuufitu mala islaamummaan dirqama natti kennee jira kabajaa guddaan akkaan isaan kunuunsun ajajee jira waan kana fudhachuu qaban islaamummaan anaa fi isaaniifis waan gaarii akka qabu akka fudhatan isaan taasisee jira akkasumas walitti dhufeenya isaan waliin qabuufis gaarii naaftee jira alhamdulillah sababa kanaaf ammaan tana haala gaarii keessa waliin jira alhamdulillah hayyoo obboleeyyan gaafilee akkamitti gara islaamummaa akka dhufe na gaafattaniif deebisaa kenne jeetii yaada alhamdulillah. Okay, brothers and sisters, I hope I've covered most of the how do I